deemii dhaggeeffadhu garaa kee muradhu. Ani sumaaf malee farda gurraacha gamarra kaachisanii farda gurraacha gamarra kaachisanii. Ani sumaaf malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota koollee kutaa 1 hanga 12ffaatti seeraan ergan baradhee booda qabxiin maatirikii kutaa 12ffaa reenaaf dhufee haa ta'uutii garuu biyya fagootti waan naga'eef maatiin kiyya qarshii amma kana baastee biyya kana deemuu keerra asuma nu bira taa'iitii hojii garaa hojjedhu si barsiisnaa jechuun na gaafatanii yeroo sanatti ana waliin ijoollee 3 yuunivarsiitii sana kan ga'e waan ta'eef isaanuu ni deemu ani ilmoo dhiiraa ta'ee akkamittiin sodaadheen biraafaa deemuun qaba malee jedheen gorsa maatii koo dideen biyya sana nan deema haa ta'uutii garuu barnootaan seemisteera tokko oliif keessa turuu hin dandeenye harka koo miilla koo jedheen barnoonni illee xiqqoo waan natti ulfaatteef sababa godhadheen yeroodhaan gara maatii kootti deebi'een ganna barnootaa tokko ergan gubee booda waggaa sattaan hiikkadheen hojii warri kiyya hojjetan waliin hojjechaa barachuun eegalee haala kanaan otoo hin jiruuti mucayyoo ollaa keenyaa yeroo nuti kutaa 7ffaa barannu gara biyya hambaatti maltee waggaa 6 ol dalagachuun biyyatti kan deebite erga biyya dhuftee booda qarshii hojjetattee dhufteen hojii maatiin kiyya hojjetan banattee hojjechuu kan jalqabde haalli hojii mana uffataa xiqqoo beekumsa waan barbaaduuf yeruma barattullee ijaan walitti dhiyeenya waan qabnuuf nawaamtee haalota tokko na gaafachuu ni jalqabdi. Anis kanan beeku itti muun kanan wallaal immoo haadha kiyyaa fi abbaa kiyya gaafadheen isheetti maa walitti dhiyaachuun keenyallee dabaluu ni jalqaba yeroo haati kiyya bakka hojii eegdu itti dhiiseen mucayyoo kana bira deemuullee nanii gala haati koo qoostuu wanta taateef akka midhaa mana mucayyoo kanatti deddeebi'uu jalqabdeettaa maallaqa ishee moo ishee jaallatteetii adda baafadhu jettee natti qoosti anis haadha kootiin dur waliin barachaa waan turreef seenaa madurii kaasnee waliin haasa'uu keenyatu baay'ee waan natti toleef malee waan ati jettu kanaaf barbaadeetiin miti jedheen haadha koof deebise haati kiyyas naaf deebistee fiigichi suuta deemuun eegalaa booddee mucattii kana jaallattee jaarsa ergaa akkanuun hin jennee jettee natti dubbatte anis maal taaree yoon jaalladhes isheen nama mitii jedhee yeroon itti qoosu mee atumti jaalladhuutii garaa kee arginaa jettee natti dubbatte haati koo qoostuu fi haasoodhaan namni kan isheen dandeenyedha abbaa keenya waliin gaaffii hojii yoo ta'e malee guyyaa tokkoyyuu akka abbaa filmaatti gadi teenyee waliin haasofnee jaalala dabarsinee hin beeknu mana keessatti otoo abbaan keenya jiruu qoosuu miti uufuu keenyayyuu akka tasaa nurra darbee yoo dhoofne abbaan keenyi har'a yaa mucaa nanaa dubbiin irraa barbaaddeettaa jechuun nutti ka'a. Ani sumaaf malee maraatoonii kaachi asnoo qofa maraatoonii kaachi asnoo ani sumaaf malee ollaa fakkaatee nuti hin seeni qofa ollaa fakkaatee nuti hin seeni qofa. Waan hojii yoo ta'e qofa afaan mi'aawu isarraa argannaa haadha kiyya waliin illee yoo qofaatti ta'ani malee nuti ijoolleen isaanii jiraannaan ilkaan isaa nutti hin argisiisu haala kanaan mucayyoo kanatti siquu jalqabeen seenaa jireenyaa kan jaalalaa isheellee natti himuu ni jalqabde yeroo biyya hambaa turte jaalallee akka qabduu fi haa ta'uutii garuu baay'ee erga jaallattee laphee ishee dabarsitee erga kennitee fi booda oduu namaatiin dubartii gara biraa akka fuudhe natti himte anis yeroo kanarraa kaaseen ture mucayyoo kana onnee koo keessatti keessummeessuu kan hin jalqabe dubartii jaallattus gaafadhee tolinaan jettus hanga kanaatti hidhii isheellee harkaan tuqee hin beeku mucayyoo kana garuu turtii booda barnoota kootoon baradhu nan jaalladhe kan harmeen kiyya qoostotoon taane akka hin jaalladhetti hime haa ta'utii garuu sobdee natti maxxanuu barbaaddeeti malee na jaallattee na fuudhuuf na feetee miti jechuun baay'ee na rakkisaa turte dhuguma jaalladhee waan hin tureef harka ishee qabadheen haadha kiyya birallee geessuun hin jalqabe kunoo yaa harmee koo amma maal jettaree amma maal fiddaree harka kootti galfadheeraa jedheen isheetti dubbadha na ilaaltee mucayyoon kun gaaffii jaalalaa koof tole jettee naaf deebiste
baay'ees nan gammade. Guyyaa ishee dhukkube yookiin immoo mana rakkoon ishee mudate mana hojii ishee keessa buluullee nan jalqabe. Yeroo baay'ee walitti dhiyaannu immoo mana hojii kan keenyaa nan bula jedhee baheen mucayyoo kana hammadhee buluu amaleeffachuu nan jalqaba. Haala kanaan utoo jirru barnoota koo waggaa lammaffaatii gara waggaa sadiitti yeroon darbu hojiin jaalalleen kiyya dalagaa jirtu akka yaaddetti ta'uufii waan dideef qarshiin qabatte harkaa qallachaa waan adeemeef otuu jireenya si waliin hin eegaliin al takkaa waggaa lamaaf qofa biyya hambaa ga'een nan deebi'aa hangasittatis baradhu eebbifamiitii hojiis qabadhu jettee na gaafatte. Yaadaan xiqqoo waan namootuuf dubbadheen amansiisuun natti ulfaata. Yaada isheen tole jedheefiin harmee kiyya qofaatti meen abbaa kiyya dhokseen hanga magaalaa Finfinneetti deemuun gaggeesseen deebi'e. Baay'ees ishee yaaduun jalqabe. Maal goonaatii jaalala keenya meeshaa elektirooniksii toora sooshaal miidiyaa fi sagalee bilbilaan waliin ta'uu wal dhandhamsiisutti fufne. Haa ta'uutii garuu akka qaamaan yeroo wal bira jiranii homtuu wanti namaa ga'u hin jiru. Dirqama dhaatii waggaa tokko guutuu haala kanaan dabarsine. Anis umuriin koo waggaa 24 yeroo ta'u baradheen eebbifame. Haa ta'uutii garuu eebba koo baga gammadde naan jettee baatii lama erga na waliin turtee booda sagalee ishee nan dhabe. Tarii ni dhukkubsatteetti jedheen hiriyoota isheen wal na barsiisteen nan gaafadha. Toora onlaayiniiraas bilook na goote. Eessa deemte jedheen hojii barbaachuurra ishee barbaachuutti dhiphachuun jalqabe. Torbee lamaaf dhabeen nan dhukkubsadhe. Jireenyi hin jiraadhu ishee malee ifa abdiinaaf dhabe. Kana keessatti wanti na ajaa'ibu jajjabina haati koo na jajjabeessitedha. Seenaa ijoollummaa ishee namni isheen jaallatte jalqaba irratti jaalala kan qabsiise waan hunduma ishee kan kennitee fi mootummaan biyya kanaa jijjiiramnaan jalaa badee dubartii gara biraa akka fuudhe haati koo natti himuun na jajjabeessite. Anis jabaadheen nan argadhaa fi hin argadhuu gidduu otoo hin jiru waggaa lammaffaatti nan deebi'a yeroo jettu ulfa guutuu taatee konkolaataarraa yeroo buutuun arge. Bakka hin dhaabadhee dalagaa hojjechaa jirutti weerara guddaatu na weerare. Obboloonni ishee meeshaa harkaa fuudhanii gara manaatti galte. Eega kanaatiinis jaalalan qabuufiif garaa kutadheen hojii maatii koo babal'isee hojjechuun itti fufuun eegalee. Dhuftee naannoo turtii baatii 3 erga xumurtee booda daa'ima qabattee mana yaalaa geessee yeroo deebitu mana bunaa tokko jala teessee akkan ishee bira dhaquuf nama natti ergiti. Haati kiyya na waliin dhaabbattee dalagaa waan turteef ani hin deebu jedhee dinnaan deemiitii waan isheen jettu dhaggeeffadhu. Aartees haa ta'u haala kamiiniyyuu miira keessa galtee mo'amuu kee itti argisiistee miira addaa akka itti mul'isne waan hundumaayyuu akka dagatteetti fakkeessiitii itti mul'adhu nagaa gaafadhu kottu jettee ammas na jajjabeessitee na ergite. Gara jabaadheen miilli kiyya otoo naaf deemuu diduu dhagaan na rukutaa lafti ejjennaa miilla koo gadhiisuu didaa ishee biraan ga'e. Daa'ima otoo hoosiftuu si jalaa baduu kootti dhiifama naaf godhu waan jedheen sitti dubbadhu dhabeen afuura kiyya si jalaa oksee. Jaalalleen koo ijoollummaa haadha manaa isaa eegee natti araaramee biyya ormaa keessa waliin jiraachuu jalqabnee. Haa ta'uutii garuu erga na ulfeessee booda anaan na dhiisee haadha manaa isaa araarfatee dhugaan kiyya kanadhaa jettee natti dubbatte. Yeroo kanaanis natti himuu keetiif guddaa galatoomii daa'ima kee rabbi siif haa guddisu jedheen buna naaf bu'e walakkaa geesseen gara bakka hojiitti deebi'e. Wanta natti himtes haadha kiyyatti yeroon himu baga garaa kee ciibsattee ilmoo dubartii ati balleessitee rabbi baga sin argiin malee hanga ati qulqulluu taatetti qulqulluun sin dhabuu yaa ilma koo jettee akkuma durii na jajjabeessite. Erga sanaanis garaa koo ciibsadheen dubartoota garaa waliin hariiroo uumuuf yaaleera. Haa ta'uutii garuu fuudhee waliin jiraachuudhaaf miira jaalalaa dhugaa ta'e kan garaan koo lapheen koo dhibbatti itti amanu hamma yoonaa argachuu hin dandeenye. Jaalalleen kiyya garuu lammataa heerumteetti. Jireenya isheedha waan ta'eef bakka hundaatti wanti gaariin akka ishee mudatu hawwa. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagaatti galatooma.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenya nuuf ergesiniif dubbiseen ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleessa keenyaaf ni ta'a jettan komentii jalatti qooduuf akka jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee laayikii fi sheer gochuun na jajjabeessaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufoo kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u siniif qabattee waan dhiyaattuuf sinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 6564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiisa shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.